Ashama akkam jirtu maatiin chaanaalee Mikooteek nagaa keessanii nagaa koda waaqayyo nagalatu tolee har'a wanti nuyi wajjin ilaallu fiilmiiwwan biyya alaa haaraa babba'an karaa tola ta'een eessaa akkasin argattanii wajjin ilaalla jechuudha. Isa dura garuu warroonni chaanaalii kanaa haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilaasee bukkeedhaan jirtu al tokko cuqaasuudhaan wantoota haaraa ta'an nurraa argachuu dandeessu isiniin jenna. Amma gara viidiyoochaatti isin dabarsa na wajjin tura. Tole fiilmiiwwan sana argachuudhaaf browseriin isin barbaachisa jechuudha. Browserii keessaa immoo yoo Usminii fayyadamtan bareedaadha jedheen isinitti waan biraa qabdu taatan immoo waan biraadhaan fayyadamuu dandeessu. Usminii keessaan akkamitti akka buusuun isinitti argisiisa. Keessa seenna jalqaba. Sanaan booda isan iskiriinii irratti argamu kana jettanii search gootu. Gaafa search gootan keessoon isaa kana fakkaata websaayitichi. Fiilmiiwwan haaraa babba'an kunoo asii yoo akkas gootan kanatti buutan argachuu dandeessu. Maqaa fiilmii barbaadanii fiilmii tokko kan barbaadan maqaa isaa beektu taanaan immoo asirratti maqaa isaa barreessuudhaan argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu fiilmiiwwan haaraa ba'an argachuudhaaf by latest updates isa jedhu kanaanii lixeen isinitti argisiisa. Al tokko itti buutu. Sanaan booda gadi siquudhaan filannoowwan baay'ee isiniif fida. Yoo barbaadan bara isaatiin jechuudha. Bara 2019 2020 jettanii argachuu dandeessu. 2020 tuqeen isinitti argisiisa. Sanaan booda kunoo fiilmiiwwan kunoo jalatti fiilmiiwwan 2020 haaraa babba'an gadi isiniif tarreessa jechuudha. As keessaa kan barbaadan isinii haaluma tokkitti maqaa isaa irratti maqaa isaatti buutu jechuudha. Sanaan booda gadi siquudhaan ammas deebitanii maqaa isaa barbaadanii itti buutu. Erga gara kanatti isin dabarsee immoo wanti isin gootanii kunoo jalqabarra jiru kana al tokko itti buutu. Ittaansuudhaan wanti isin gootanii kunoo changed your mind isa jedhu kana al tokko itti buutu. Sanaan booda gadi siquudhaan liinkiiwwan hamma hanga 4tti isiniif kenna. As keessaa liinkii isin filattan liinkii isa tokkoffaadha jechuudha. Liinkii isa tokkoffaa kana al tokko itti buutu. Sanaan booda gaafa isin itti buutanii kunoo akkasitti isiniif fida jechuudha. As keessaa wanti akkasitti erga isiniif fide download isa jedhu qofaatti buutanii download gootanii fiilmii sana daawwachuu dandeessu jechuudha. Haala salphaa kanaan fiilmiiwwan haaraa babba'an kanarraa websaayitii kanarraa argachuu hin dandeessu. Kana malees websaayitii kanarratti illee yoo download gochuu baattanii websaayitii kanarratti ilaaluu hin dandeessu. Barumsni isiniif qabadhee dhufee har'a kanuma amma barumsa biraadhaan walitti deebinutti nagaadhaan naa tura. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatina. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti. Ciao.